عندنا شغاله انها اذا في مشكله في البيت ولا تاخر الراتب تقريبا 3 أو 4 ثواني انها تحصلتها فيني انا. ايش دخلني بدري؟ والله سروال ما بينزل. لا والله ما بلاش. ايش حكم علي؟ لا انت جلست لك على مسمار. Namni mana akkanaallee jiru nama waaqayyoon eebbiseedha jechuudha. Yeroo ilmi madaamii waan hin taane haadhatti himaa jiru, haati immoo sarraatenyaadhaaf dubbatte jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan arge waan akkana yeroo baay'ee madaamonni ijoollee isaaniirra dubbachuu jaalatu. Garuu immoo bakka madaamonni dhugaadhaaf jiraatanis ni jiru jechuudha. Taaddulaassaa ashama harka funee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota koo. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootiidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma jalqaba seensaa viidiyoo irratti argitanii ilmi madaamii jechuudha. Maal jedhaan seetanii haadhatti hima sarraatinyaa fi haadha walitti buusuuf yookaan immoo sarraatinyaa sana akka haati jibbite yookaan mana sanii baastu yaadeeti maal jedhaanii wanni uffata isaa jechuudha uffata isaa surree isaa jechuudha maal jedhaanii na jalaa tarsaaste na jalaa gubdee yeroo tokkostu na jalaa gubdee uffata baay'ee na jalaa gubdee jedhee itti himaa jechuudha. Yeroo kana haati immoo irra dubbatte lakkii ishiin akkanan gootu sumatu yoo kana mismaarii wayitirra taa'ee tarsaase malee ishiin hin tarsaafne ishiin akkana hin gootu jetti. Sababni haati kana jechuu dandeesse beektu amma haati bilbila isheetiin ilaalti kaameraa dhossaa ol keessee jirti. Kaameraa dhossaa kanaan sarraatinyaan tun maal akka ishiin hojjettu hundumaayyuu ni beekti ni ilaalti jechuudha. Yeroo kana haala sarraatinyaa ofii sirriitti waan beektuuf waan argituuf haala ishii hojii ishii hunduma sirriitti beekti jechuudha. Sababa kanaaf maal gooti ilmi ishii yoo akkas jedhuun akka ishiin kana raawwanne irraa deebiste jechuudha. Argitanii yeroo tokko harka ofii baareeffachuu fi harka ofii nutsuu godhanii hojjechuuf hojii isaanii maaragaan hojjechuun waa hundarraa nu fayyada jechuudha. Waa hundarratti faayidaa guddaa namaaf kenna. Asumarraan mana tokko ijoolleen isaanii kan nama rakkisan ijoollumti dhiiraa jajjabaan kunniin kan nama rakkisan baay'eetu jira. Ana wanti akkanaa kun na mudatee jira. Ilmi madaamii jechuudha tokko wantoota xuxuuxan kana xuuxaa kan angoolii fa'aa nama godhan kan mataa fa'aa nama zoorsu kana waan akkasii kana xuuxaa jechuudha. Jaartiin ani biratti galee yeroo jalqaba tokkodha biyyaa bahe jechuudha. Yeroo sana faanuun beeku jarrani biratti galee haati jechuudha ijoollee dhiiraa 3 fi dubara 6 qabdi jechuudha. Yeroo kana isaan 3 keessaa 2 fuudhanii bultii godhatanii jiru tokko immoo fuune jechuudha. Kan manatti hafe sun baay'ee adaganyaadha. In dhugaa in sakkaraa baay'ee nama gaarii miti jechuudha. Sirriitti nama gaarii miti. Halkan sa'aatii malee dhufee halkan sa'aatii 3tti sa'aatii 4tti dhufee nyaata faana hojjedhee bakka rafuu faana kaasa. Yeroo kana haati maal goote mucaan kun yookaan rakkoo irraan ga'uu danda'a kan jettu ani dura jaarsi abbaan mucaa dhimamaadha achi kutaa sana rafan ture. Haati maal goote ammaan booda na bira raftaa yeroo inni dhufee kaatee hojjechuuf hin qabdu nyaata naan jettee gara kutaa ofiitti na deeffattee yeroo inni dhufee na yaamu haadhatutti gadi ba'e maal barbaadda jettee kutaa ni rafsan qolloftee deemte jechuudha akka inni ol hin seenne. Innaa obboleechi isaa tokkos immoo kan fuudhe ni jira. Inni sunis immoo yeroo hunda natti dawwale yeroo nyaatas naa hojjedhu jedhe akka nu hojjenneef kana sakkaaramii kun zarii keenyaa miti bakka nutti dhufee hin beeknu nuti sakkaaramii miti jenna jedhee natti hima. Innaa kunoo kan xuuxanii kan ashiishii moo maal jedhanii isa saffaa fayyadama jechuudha. Bakka inxiraa namni arabaa akkasiis miti garuu kun yoo dhufu ashiishii sigaaraa kana xiraa bakka baay'ee sururii wayiiti. Haala kana na yaadadha guyyaa ramadaana ayyaana kabaja jechuudha ayyaana waggaati. Ramadaanni dhumatee jechuudha ayyaana irratti. Innaa haadha waan taateef manni ani jiru suni ijoolleen soddooleen hundi isaaniitu sabasabamanii achi jiru jechuudha. Obboroodha kan beektu obboroodha kan walitti sabasabamanii sa'aatii 6-7 irratti fa'a jechuudha. Sa'aatii san manni xibxib kan jedhe ani nan hojjedha.
inni kun mana hin jiru ture. Inni halkan san xuuxaa bulee mee ilaala namni ayyaana waggaatiin jechuudha. Xuuxaa bulee ganama san ka'ee dhufe jechuudha. Yeroo dhufu waa takka of hin beeku ashishii kanas kiisii keechaa qaba. Obboleechi isaa jabdichi argee yeroo kiisii isaa keessattis argee dhugaa guyyaa san rabbumatu oolche malee sibiilli wayii kan ispoortiidhaan hojjetan. Ispoortii kun ulfaatina isaa ol fuudhanii gad deebisan tokko jira. Inni sun karra dura jira. Namichi matuttiin hojjeta ispoortii. Isa san fuudhee akkana yoo mataasaa addaan baqassuuf akkana obboleechi irraan gahu haati ani ati obboleecha kee ajjeeftee yoo ati ajjeefamtu arguu irra anuma ajjeesaa maaliif du'a kiyya akkasin ajjeefamtaniin argu jalqaba keessanan du'a jettee haati gidduu isaanii dhaabbatte jechuudha. Yeroo kana soddaan tokko fiigee dubartoonni waliin arganii beekte dubbiin jabaannan wanti galaa galu jedhanii warroonni soddoolos fiiganii dhufanii addaan qabanii dhugaa guyyaa sun guyyaa bakka baay'ee tokko rifachiisaa ture. Anuu bakka jiru of wallaalee kana wanni isin kaasee fi mana tokkotti ijoolleen isaanii tokko baay'ee baalageetu jira. Ijoollee akkuma gudeeddi haati takka deechuufis hundumtuu akka tokko hin baane lamaan isaanii warroonni bultii godhatan baay'ee nama gaariidha jechuudha. Baay'ee nama gaariidha. Garuu inni tokkichi kun baay'ee nama badaa ta'e dubartii illee itti fuudhuuf dubartii laalchisanii fi takkittiin isheetti heerumuu diddee jechuudha. Maaliif kana sakkaaramii jedhu hin beeku firoonni isaa hundi hin beeku. Akka aadaa arabaatitti immoo firmatu wal fuudhaa hin beektu alan ba'anii gaa'ila orfaaf fidanii. Inna haala sanii yeroo sanii wanti akkanaa kunimmi wanni kana kaasee fi amma mucaan kunis hin xuuxa argitanii jirtu sijaaraa isaa xuuxa yoo kana amma inni kaameraa waraabee yookaan piraankii minaaminas gochuu yaadee ta'uu danda'a. Ammee maal jetti haati koo sarraatinyaa tanaanii maal jetti jedhee ta'uu danda'a yookaan sijaaraa sun immoo mataatti ol kortee ta'uu danda'a. Lamaan keessaa tokko hundaafummoo haati irra dubbatte jechuudha sarraatinyaarra. Ishiin kana hin gootu sumatu mismaariidhaan tarsaasuu danda'a. Sumatu sigaaraa keetiin gubuu danda'a malee ishiin hin gubne yoo tokkostu maaragaan tokkosti jettee haati irraa lolte jechuudha. Innaa kanaaf nuti yeroo mana madaamii keessa hojjennu harka keenya yoo bareeffannee hojjenne namaaf miti jechuudha. Ofii keenya boruu keenyaaf jireenya sijjamaru manni arabaa hojiinis nutti haa baay'atu malee jireenya nu barsiisa jechuudha. Jireenya sirriitti barachaa jirra. Akka kootitti asii galee akkamitti akkan jiraadhu haala jireenya tooftaalee jireenya hunda isaatu barachaan jira jechuudha. Waaqayyoof galannaa goo barachaan jira osoo hin taane sirriitti baradheera jechuudha gadi fageesseetu. Kanaaf isiniin jedha obboloota kooyi kana fakkaata. Kanaaf akkasii isiniin jechuu jaaladhaan viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba. Dhugaa baay'ee natti toleetumani gara keechan isinii fidee haati madaamii ilmoo kan sarraatinyaa ilmoon ishii sarraatinyaa badduu gootee yeroo itti himattu ishiin immoo sarraatinyaa irra dubbachuu ishiitti dasna jedhee aayiloo biyyuutuu mayi madaamii jedheen jira. Inni akkasii garuu isin immoo gola ormaa keessatti yeroo hojjettan of eeggannoo godhadhaa. Xiniqqaaqiidhaan hojjedhaa jechuudha. Xiniqqaaqidha. Uffanni beezawwayyoo tokko sani nama jalaallee gubachuu danda'a. Ani duraan uffata sirriitti hin guba. Nan guba uffata jechuudha. Keessattuu tokko tasuma nama jalaa gubata uffanni adiis uffata tasuma lapha godha jechuudha. Innaa namni uffata hin gubu jedhee hin jiran jedhu tasuma nama jalaa gubata wanni tokko tasa nama jalaa bada. Hundaafuu of eeggannoon nama barbaachisaa isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib, laayik hunda isaa gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kootii isiniin jedhaa. Aga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.